osoon hin jaalatin biyyarra barare haadhaaf abbaa ahli dhiisee biraa taree carraa jiruu kiyyaa mokkoruudhaaf hiree rakkoowwan gurguddaa baay'eedhan agaree biyya irraa bahuun yaaddoo natti horee hiriyoota koos yaade kan duraan wal baree jireenyi kophaadhaa baay'ee na dabbare akkan ta'uu dhabee jiruun natti qorree jiruun biyya ormaa yaaddoo natti horee osoon yaadaa jiru rabbiin koo na furee markaza ol seenee barnoota jammare obbolaa diiniidha rabbiin koo naaf hiree yaaddoof rakkoo keessaa rabbiin koo na furee barnoota naaf kenne rabbiin na sattaree baguman qabadde markaza al-ihsaani madda burqaa ilmi kalamur rahmaani lakal hamdu ya rabbi kan keeti galanni kaninu badafte teessoo caayaa diini madda burqaa ilmi markazul ihsaani lakal hamdu ya rabbi kan keeti galanni kaninu badafte teessoo caayaa diini madda burqaa ilmi markazul ihsaani barattoota markazaa rabbiin koo naaf hiree haadhaaf abbaa kiyyaa jarattan sabbaree markaza ol seennaan wanta baay'een baree yaa barsiisaa kiyyaa baguman si baree galata kee himuun daangaa natti taree galata kee himuun daangaa natti taree rabbiin siif haa laatu jaalatamtuu hiree siif haa kennu rabbiin addunyaa waddiini madda burqaa ilmi markazul ihsaani markaza keessatti waan baay'een baradhe deemsa duniyaa diinii asirraan argadhe qajeelfama diiniif duniyaatiin hubadhe qajeelfama diiniif duniyaatiin hubadhe baguman markaza ol seenuu filadhe barnoota barannaan ni galta milkiini madda burqaa ilmi markazul ihsaani